dargaggoonni 5 harki isaanii duubatti hidhamee boollatti darbatamanii turan mooraa raayyaa ittisa biyyaa irraa gara waajjira poolisiitti dabarfaman. Dargaggoonni 5 godina Wallagga Lixaa aanaa Qilxukaarraa magaalaa Qilxukaarraatti haala suukanneessaa ta'een mooraa raayyaa ittisa biyyaa keessatti boolla keessatti darbatamuun dararamaa turan irraa gara waajjira poolisii magaalaa Qilxukaarraatti dabarfamuu fi ajajaan raayyaa ittisa biyyaa gocha sana duuba jira jedhame hojiirraa ittifamuun isaa himame. Suuraan dargaggoon 5 harki isaanii duubatti hidhamee fi iji isaanii haguugamee boolla keessatti darbataman mul'isu tibbana miidiyaa hawaasaarra naanna'aa tureera. Taatee kanaan wal qabatee namoonni garaagaraa yaada garaagaraa karaa miidiyaa hawaasaatiin ibsachaa turaniiru. Keessattuu yoomessa suurichaa dabalatee dhugaan suuraa kana duuba jiru maal akka ta'e hubachuuf yaalii taasisneen taateen kun guyyoota muraasa dura magaalaa Qilxukaarraa keessatti kan raawwate ta'uu mirkaneeffanne. Dargaggoon 5 hidhamanii boolla keessatti darbatamanii mul'atan kunneen Obsii Dinagdee, Tasfaayee Tarfaasaa, Iyyaasuu Kaasaawun, Abbabaa Dhufeeraa fi Dassaalany Bulchaa kan jedhaman yoo ta'an jiraattotuma aanaa Qilxukaarraa ta'uu isaanii maddeen keenya yeroos dubbisne himaniiru. Guyyoota muraasa dura shakkii waraana bilisummaa Oromootiin hidhata qabu jedhuun to'annoo jala oolfamanii turuun isaaniis eerameera. Maatiin ijoollee kanneenii fi nyaata geessaa kan jiran ta'us ijoollee kanneeniin garuu wal quunnamuu hin danda'an waan ta'eef haala isaan irratti argaman kan hin beekne ta'uu maatiin yeroos Finfinnee maltimiidiyaatti himanii turan. Haala dargaggoonni kunneen ergasii keessatti argaman maal akka fakkaatu hubachuuf yaalii Finfinnee maltimiidiyaan taasiseen ajaja qaama mootummaa olaanaa irraa baheen dargaggoonni kunneen yeroo ammaa kana mooraa raayyaa ittisa biyyaa keessa turan irraa gara waajjira poolisii magaalaa Qilxukaarraatti akka dabarfaman taasifamuu maatiin dargaggoota kanneenii ifoomsaniiru. Miseensota maatii dargaggoota kanaa keessaa tokko kan maqaan isaa akka heeramu hin barbaanne Finfinnee maltimiidiyaatti akka himetti haalli qabiinsa isaaniis kan duraarra amma fooyyee qabaachuu akka danda'u amantii kan qabu ta'uu isaa hime. Maatiin kun amma fooyyeensi jira. Ijoolleen kun mooraa raayyaa ittisa biyyaa keessaa baafamanii gara waajjira poolisiitti dabarfamuu dhaga'uu keenyaan gammanneerra. Kanumaan haalli keessa jiran fooyyeera jennee abdannaa jedhe. Kana malees ajajaan olaanaa raayyaa ittisa biyyaa gocha suukanneessaa kana duuba ture jedhame tokko ajaja qaama olaanaa irraa darbeen hojii isaarraa ittifamuu odeeffannoo argachuu isaanii miseensi maatii maqaan isaa akka eeramu hin barbaanne kun himeeti jira. Manni murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataa dhaddachi sadaffaan dhimmoota farra shororkeessummaa himatamtoota yakka shororkeessummaa naannoo Amaaraan wal qabateen himataman Wandasan Asaffaa fi Maskaram Abarraa dabalatee himatamtoota 24 gaaffii mirga wabii isaanii kuffisuun mana amala sirreessaa akka galan ajaja kennuun gabaafame. Himatamtoota keessaa Wandasan Asaffaa, Maskaram Abarraa, Profeesar Siisaay Aguchoo fi Goobazee Siisaay dabalatee namoonni 24 dhaddachatti argamuun murtee mana murtichaan kenname hordofaniiru. Abbaan alangaa himatamtoota irratti kaayyoo warraaqsaa fi siyaasaa ka'umsi keenya Amaaraa ga'umsi keenya Itoophiyaa jedhu tarkaanfachiisuuf mootummaa biyyattii bulchaa jiru keessumaa tooftaa fi tarsiimoo waaraa bocuun daandilee naannolee naannoo Amaaraan waldaangeessan geessan cufuun uummata shororkeessuu fi mootummaa dirqamsiisuun aangoorraa buusuuf gochaalee shororkeessummaa eeruun himata isaan ibseera. Himatichaan gochaalee shororkeessummaa raawwatameera jedheen tajaajiloota hawaasaa adda kutuu fi hokkara kaasuu eeruun gochaa shororkeessummaa kanaan lubbuun namoota 217 darbu namoota 297 irra miidhaan qaamaa salphaa fi ulfaataan qaqqabuu akkasumas qabeenya birrii biliyoona 1 fi miliyoona 200 miliyoona 98 fi 346 fi 276 olitti tilmaamamu manca'uu eereera. Himata abbaa alangaan dhiyaate dubbisuun himatamtoota erga dhageessiseen booda abukaattoon himatamtootaa mirgi wabii isaanii akka kabajamuuf gaafateera. Haaluma kanaan falmii bitaaf mirgaa dhaggeeffachuun manni murtichaa himanni himatamtoota irratti dhiyaate mirgi wabii akka eegamuuf kan hin taasifne ta'uun gaaffii isaanii kufaa taasisuun
himatamtoonni mana amala sirreessaa Finfinnee akka galan ajaja kenneera. Egaan hordoftoota keenya kabajamoo taatan oduun ammaaf jenne kana fakkaata ture. Waan nu hordoftaniif guddaa galatooma. Chaanaalii YouTube Finfinnee Multimedia like, share, subscribe godhaa. Finfinnee Multimedia madda seenaaf odeeffannooti.